Egaa daawwattoota keenya har'aan tana oduu gaddaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Utubaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessaa cimaa tokko kan turee fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti deeggaraa yookiin miseensa honga hin qabne kan ture. Obbo Nuraddiin Adam Muhammad dhibama yeroo gabaabaa booda guyyaa har'aan tanaa ammajii bultii 5 bara 2017 du'aan addunyaa tanarraa gale. Obbo Nuraddiin Adam yookiin naannoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti falmaa sabaa jedhamuun kan beekamaa ture. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoodhaa baroota 27 oliif tajaajilaadhaa kan ture. Hamma lubbuun isaa dabartutti waldaa hawaasa Oromoo keessatti miseensa boordiitii fi akkasumatti itti gaafatamaa dhimma hawaasaa tahee kan hojjechaa ture yoo ta'u. Naannoo mooraa qabsoo keessatti sadarkaa adda addaatti kan hojjechaa turee fi kan akka dura taa'aa konyaa mul'is abbaa gadaa ture. Maayyii irrattis itti gaafatamaa birkii dhiheessii kutaa Kanaadaadhaa tahee kan qabsoo bilisummaa Oromootiif hojjechaadhaa ture. Obbo Nuraddiin Adam nama arjaa qabeenya isaatii fi yeroo isaatiif mara qabsoo Oromootiif gumaachaa ture yoo ta'u. Lankullaa osoo hin tahin arjaa nama dhimma Oromootii fi rakkataa Oromootiif gargaarsa gaafatamu mara nama guyyaa tokko deeggaruurraa of duuba hin je'in ture. Obbo Nuraddiin Adam abbaa ilmaan 4 yoo ta'u bara 1962 haadha isaa aadde Aashee Doolaatii fi akkasumatti abbaa isaa obbo Adam Muhammad irraa baha Oromiyaa biyyoo Karaabaatti dhalate. Egaa hawaasni Oromoo magaalaa Torontoodhaa utubaa cimaa akka Nuraddiin Adam kan salphatti bakka hin buufamne kana dhabuu keenyaaf gadda nutti dhagame isinii ibsachaadha. Ilmaan isaa, haadha mana isaa, obbolaa fi obboleettiin akkasumatti firaa fi aaliin martinuu jabina, sabrii fi imaanata rabbi isinii haa kennu isiniin jenna.